أنت لا ودو قديشة أتعلل تبيت بري قربيشة أنت لا ودو قديشة أتعلل تبيت بري قربيشة أما سمت أما سمت أما سمت أما سمت أما سمت يا مستيكا أبا أجيبك أكو توكيتشاكو ilmako tatai Emma pasatwe. Ada no. ilmako kaleessa maal ta'e seetani inumaan deema masqala dabaabaa yeroo deemu mucaawee antee naanaan jedhe ishi jedheen deeme bira naanaan jedhe ishi abbaatee wayye jenna finfinnee maannoo naan jedhe finfinnee yooromoo noon jedheeni goobaz naatun goobaz naan jedhe ishi jedheen deemuu feddan jedhe qoy deebi'ee ati garoo isa jiraattaa jedheeni sabbataa naan jedhe ka antaraasuun naatun jedheen biraa deeme maalidha finfinnee sabbataa ta'anii burraayyuu ta'anii finfinnee kan oromooti jechuun maalidha Kota deemaa galaa boole nuti toleetu boole alla qabsoof jenneetu asaan busaa nyaachaa kan boole ollo qabsoof jenneetu bakka finfinneen kan oromooti yeroo jennu boole olla ka malee burraayyuu ta'anii finfinneen kan oromooti maalidha kota boole olumaan asaan busaa nyaanna girgirii dhiisaa يا إماما دوبري نموتة سرّي كارا جت متي قوتة سرّي جنسي جت متي قوتة سرّي كارا جت متي قوتة لوني نيجو أوواشي إما مرة تشيسا أوواشي أمبرا نمبيكو أوواشي سينا ساسا تشيسا أوواشي أبا بين مراتة نجيني قباتو كمالة بكنا نجيني قباتو كمالة بكنا نجيني تكوتو كمالة بكنا نجيني ويا دولة 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 Karoon qabu jedhee buluu hin danda'u obboloowwan koo na gargaara. Birrii qabatteetta? Birrii kudhan qabatte kenniif dhugaa? Birriin qabu waan immoo Kunoo birriin kudhan jala kanarra kunoo argaa. dhiifama nagarre kanaaf ani dhiifama. Waaqa isiniif haa kennu. Si mucaan ammaa nu goyoomsichaadha. Inni arguudhee kadhatamitti immoo kamitti birrii kudhan qabda siin jedheen. Inni arguun jennee albirrii ammaa kamitti agarte? Guyyaa guyyaan argaa halkan immoo baatirii malee hin argu. Sanyii mootii. Ol fuut. Guddaa'e maal taate? Altifana wallale. Koo eenyu isheen immoo caaltu? Altifana wallale shin tabbasi. Eenyu isheen immoo hawwi? Mucaa Dambalaashi. Dambalaashi isa kam? Bifa kanaan immoo jaartii ishee godhe keenya ishee farsoo nagadduyyuu ishee iyyuu ati intineetti jechuudha. Shibireemo isheen galtee gabaa gooti. Gargaaruu ganamaas kanuma kennaan kana ayyoof abboo lafa irratti seenaadha. Rabbi birattis eebba. Akkam jirtu ani seenee Gizaachoodha. Kana dura hojii kiyya walaloodhaan na beektu. Ammas immoo YouTube chaanaalii kiyya seenee Gizaachoo official page kan jedhuun dhufeen jira. Kanaafuu hojiiwwan kiyya YouTube chaanaalii kanaan argachuu dandeessu. Kanaafuu share, subscribe fi like naaf godhaa. Galatooma. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Fayyaadhaa? Ani nagaadha. Galata Waaqayyoo. Baga ayyaana irreechaan isin gaa'i.
yeroo kana keessa wantoota hundumtu waaqayyoo kennuuf kennerra galata waaqayyoof haa kennu. Akkasumas immoo ollaa keenya wajjin nagaan jiraachuu haa itti fufnu. Dur namoonni gaaffii tokko Yesuus gaafatani. Ollaan kiyya eenyuti? jedhani Yesuus gaafatani. Yesuus immoo seenaa tokko isaanitti hime. Gaaffii tokko namichi Yihuudaa tokko magaalaa Yerusaalemii gara magaalaa Yerikootti deemaa ture. Karaa irraa garuu hattoonni isaa ilaalanii qarshii isaa fudhachuu murteessani. Isaan of isaanii dhokatanii namicha eegan. Namichi yommuu darbu hattoonni isaa duubaa ba'an isaatti rukutanii qarshii isaa hatani. Yeroo xiqqoo booda lubni tokko karaa sanaan yommuu darbu namicha ilaale akka du'e isaatti fakkaateeti deemuu itti fufe. Achiin booda namni gosa Leewii tokko dhufee namicha du'aa fakkaatu ilaale isa eebbisee deemuu itti fufe. Dhumarratti namni Samaariyaa tokko dhufee yommuu namicha Yihuudaa argu baay'ee ajaa'ibsatee isa gargaare. Yesuusiin akkas jedhee isaanitti hime. Ollaan kee nama si bukkee jiraatu qophaa miti. Ollaan kee nama gosa bira qabudha. Ayyaana gaarii Rabbii keessan wajjin haa ta'u. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuun qabna. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate, akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate, Finfinneen kan Oromooti. Biyyi kun, lafti kun, dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf hin taatu gana quba qabaadha. Waa'ee Finfinnee yeroo gaafattu ati hin qaanfattu mataan kan kee Maammed Siraaj. Qaama kee irraa miilli kun keetii garaan kun keetii mataan kun keetii ijji kun kan eenyuti jettee miti kan gaafattaati. Qaama namarraa namni qaama namaa miila kan koo ta'uu argaa, duwida koo ta'uu argaa, mataan koo ta'uu argaa ijji na gaafatu nagaadhaan jedhu ofuma isaatiif wallaanamuu qaban jedha nagaa. Finfinneen an eenyuti ana baluuti maal jedhamu kun isa maaloo Finfinneen an Oromooti kun gaaffii hin qabu irrattuu deebisuun hin barbaachisu. Minilik sitti nagaamu kootu hodhu daabboo nyaadhu nyaadhu silaa nyaatanii nu nyaattu biyyeen siyaa nyaattu nyaadhu silaa ofumatti siin guddisna hodhu siifan dabaladhu nyaadhu.
Morali tokkon qabdu baalaansii zeeroo taanaan buukiin kee kan moraaliin kee cabu gaafa deegdee dhabde diinagdee guyyaarraa guyyaadhaan diinagdee kanaaf haa taasifnu qabsoo kitaabaan iccitii isaanuuf kaa'ee jira Dr. Guutuu Teessoo maal qabayyoo irriba diiftee bariin kaatee anga jajaa oltu karaarra jajjabaate nama hojii taate sheemiin beektu ofiin ommiite eenyuun keekta kan duroomtee cheekii yulaattu cheekii Dubaayin maaliif harka eegda baragatiin samii tolkaatu foon kiiloo tokkoof kumni baatu ati rafaa olta naqaatu. Kaani dafqee tokko mo itti dafqee kuma calleessa ishee salkan tokko balleessa kuni jiruun taatu dhageessa kuni jireenya akka jaldeessa si gorfadhee yoo dhageesse ol qusadhuu yoo dandeesse mallaqa irra itti qoosnu gaafa rakkoo boo'an oollu kun simbaasu Kusimbasu laki, kusimbasu, kusimbasu laki, kusimbasu, kunumbasu laki, umbasu. Galatoma olfata. No. Sportiin uffata kanaan hojjetamu sportiin uffata sportii barbaada kanaan hojjetina dhiisaadha shuba. Sportiin uffata sportii malee hin ta'u kan jedheewudha. Kana jechuu keenyatti diinni kan dhuftee mataatti dhubaate. Callisuu keenyatti ela sport jechuun kanuma bila ela ati didaa isheen diddela kanuma la. Anaa kan dulloomtu jette ofishee dullatti haadha raqee. Jaartiin kanaare ilaaltu kana ela. Sportiin kanadha. Ela. Argisee taphati? Ittimi. Maal si kofalchiisa ree? Al tokko anis yaaluu hin ta'u. Ati barumsa barattuu ergamtu haadha didaadhaati. Gidduu deemtee kan ergamtu. Oduu see lammata fiddee dhuftee naani ittan si dabala. Yoon lamaan kee walitti laa. Anu beeka. Diina callisnaanii mataa tolboo barbaadde misi. Obsa kana fixachiisin haadha diida. Kot! Nani yisiisini kot gadi ba'i. Harroon soraatti toon diduu achumatti hafte boodiste. Sodaattuun kun. Kottu gadi ba'i. Mana keessa dhaabatanii miti. Silaa raqee kee doobbiyoo tokkotu dhugu baatte mandara kana guutu jeeqaa bulta. Ooltas. Suusee tokko fudhatte immoo haati shuumaa kanadhaa kanatti faarsita. Kottu gadi ba'i. Maal si kofalchiisaa? Kolfalla qabe. Maaliif? Dhugaasaan hoottuu. Achi teessee hin iyyini. Haadha shirooppii immoo sobdii. Qodaa shirooppii taraqee bittaa jechuudhaati. Ispoortii hojjette ila. Laal. Kottu gadi ba'i. Kana booddee garuu ofirratti na eegi. Maalidha kun maal? Diinan si gara gasha kanaan barbaannaan. Erga keessan iyyuu guddateera. Nuuni ispoortiin jaalalaaf, ispoortiin tokkummaaf, dinnaan haadha didaa sirraan galagala. Kottu gadi ba'i. Mana keessa dhaabatanii miti. Ma hojjettee ni feeti. Mam geessi immoo sanu? Akkam akkam ta'a moo qaamicha dhabe? Mana too waraabessi cuffatee gurraa gadi bu'aare? Maal fakkaatti moo? Moo haadha koo?
Durs. Maal? Har'ammoo oduun hin jiru moo? Oduu fiddee? Oduu maali? Oduu maali? Haadha shuuba odeessituudhaan aan jechaa jirtu akka hin taane ilaa waatu dhalata dhugaa rabbi ati waatu dhalata. Maandi dhalatu? Oduu fiddee tanatti himta taalaa natti himi. Oduu tokkollee fidee hin dhufne aan odeessaa miti. Natti himuu dhuftee tanatti himta taalaa natti himi natti himtu taalaa immoo sitti himeera. Natti himi maali? Aan oduu fidee hin dhufne moo isaati didaani ani kana booda gara tarkaanfitti hin gala jettee san murteessite hoo kanaan dura dhageessaniittu kana caala maaliif maal tarkaanfatti? Maali tarkaanfii sheega? Eessattan tarkaanfadhaa itti? As qabaachi qabaa keedisiti natti himi. Yoo garaa qabaattee naafaa baatu ani leenjisaa gaarii fudhadheera sin hin jedhu. Isaadha. Isaan nama takkas jecha mormaraa isaa bira dabartu. Itti himi. Ani haadhi shumaanota ishee sodaadhu. Ilkaan ishee booksiidhaan siyaasa akka gaafa itti galuu fi ilkaan ishee harka isheettan isheetti kennan. Itti himi dhaqiti. Haadha shuuba of eeggannoo guddaa godhachuu qabdu. Wanti achi dhagaamaa jiru waan gurratti tolu miti. Maaliin of eeggadha ishee sodaadhe akka jettee dhaqi sodaachisi jettee. Torban lama leenjisaa fudhattee leenjiteef anaanna reebuudhaaf anaanna rukuchuudhaaf hin dandeessu itti himi. Ilaa itti himi. Anaanna rukuchuu hin dandeessu. Amma haadha shuba kana hin barbaachisu. Yaadi diina hamaadha gaarummaa of keessaa hin qabu of qopheessuu qabdu mudhii keessa jabeeffadhaa jedhadhaa. Ishee sodaadha of eeggannoon jedhin naagaleera waan isheen barbaaddu waan isheen sussuktuuf naagaleera. Maaliifidha haadha shuba? Maaliifidha jettee ilaa qe'een kummee qe'ee gammachuu ta'a. Asitti tumaameessa jissine qallee sangaa fi iddoo kanatti hidhanii haati shuumaan iddoo kanatti ilma koo eebbisiisa. Kanaafidha.